Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun warroonni amantii biroos jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Warroonni haaraa taatanis asuma subscribe gochuu, like gochuu maatii keenya ta'an isinan jedha. Egaa akka hadhamee wanni qabadheetiin dhufe waa'ee ijoolleen Dubaay yeroo baay'ee laayifii irraa dhabamanii isaan hojii hin qabanii odoo hojiin itti baay'ate akkamitti akkanatti irraa dhabamuu didanii warra jedhanii gaafii itti ta'efaatu jira. Biyya san hojiin hin jirmu akkamii yoo gaafan hojiin nu baay'ate jedhanii dubbiin kun hagam dhugaadha. TikTok irra yoo laallu immoo laayifii irraa dhabamanii warra jedhantu jira. Gaafii itti ta'e haga shamarran Dubaay shamarran Saa'udiis akkana laayifii irratti hin agarre. Shamarran Itoophiyaas laayifii irratti baay'inaan akkanatti hin agarre. Warra jedhantu jira. Warra gaafii isinitti ta'e hadhamee deebii isinii ta'a jedhee dhufee deebii ho'ii qabadhee maal seetan namni hundumtuu namni bilbila hin fayyadamne hin jiru. Namni bilbilli isa biraa dhabame hin jiru. Isinii galee garuu akkaataan itti fayyadama shamara Dubaayiitiif shamara Suudiitiif shamara Itoophiyaa xiqqoo garagara. Isinii galee akkamitti garagara ta'ee warri jettanii gaafii isinitti ta'e deebii qabadhee dhufee jira. Anuma wajjin tura. Egaa hagasitti immoo like gochuun dagatinaan isiniin jedha. Maal seetan deebiin akkamitti garagara yoo jettan kootaan wajjin tura. Shamarran Dubaay yeroo baay'ee jechuudha isa kana fayyadamti. Isinii galee inni kun maal seetanii isa kana kamitti fayyadamti yoo jettanii na gaafattan kun onlaayinii irraa dhabamuu fi argamuu maal faayidaan isaa yoo jettan inni kun bilbila sii baataa jechuudha. Akkasitti itti baachista. Sii galee akkasii erga itti baachistee barbaaddu akkana ceebsitee eega itti baachistee sii galee achi booda uf bira kaayatta. Laayivii seenuu barbaadda? Imoodhaan viidiyoodhaan maatii hojjaasuu barbaadda? Sii galee viidiyoo hojjechuu barbaadda? Waanuma hojjettu san waraabuu barbaadda? Nyaatas ta'ee nyaatas hojjetaa yoo jiraatte. Inni kun si gargaara akka yeroo baay'ee bilbilli keessi jalaa lafa hin buune akka ganaa dhaabattee akkasitti waraabne. Sii galee isuma lafa kaayattaa jechuudha. Barbaaddu akkasitti dagalee zoorsistee. Kanaaf yeroo baay'ee ijoolleen Dubaay kana fayyadamu jechuudha. Uf bira kaan laayivii yeroo seenan hojii ofii hin hojjetan. Haasayataa isinii galee isa kana fayyadamu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee irratti argamu jechuudha. Deebii isinii ta'a jedhee yaada. Bakka deemanitti uf jalaan deemanii jechuudha isa kana. Hojii ofiis hojjetaa. Asiinis bilbila ofiis nama hojii haasayataa. Waa waraabuu barbaadan waraabaa. Akkasitti itti fayyadaman kanaaf yeroo baay'ee argamanii jechuudha. Maaliif lafa kaayanii yookaan waraabuu ittiin toluu bilbila harka qabachuun natti hin tolu wanni jedhan hin jiru. Wanni si jechisiisu jiru jechuudha kana qabaannaa sii galee. Innaa amma gara warra Suudii as deebina. Warri Suudii yeroo baay'ee maaliif irraa dhabamoo jettan isaan bilbila qofa akkasitti qabatu. Sii galee bilbila qabataa hojii hojjetaa sitti hin bijatu. Si harkaa lafa dha'u jira, si harkaa bishaan badu jira, harka bishaaniitiin qaqqabachuu jira. Sii galee kaawwiyaa tokkos ta'a. Innaa sitti hin tolu jechuudha. Isaan akkamitti itti fayyadaman yoo jettan isinuun beeytan isinuuf beeyta warri Suudii. Innaa akkas godhaniiti argitaniini akkasitti gurra irratti hidhatuu jechuudha. Akkasitti gurra ofii irratti hidhatanii yeroo haasayan haasa'u jechuudha. Yeroo haasayan haasa'u garuu akkasitti yoo hidhatan waa waraabuu fi waraabuun ittiin tolu laayivii irra taa'uun ittiin tolu jechuudha. Akkasitti tola hin tolu akkasitti qabattee bilbila. Garuu haasaa ittumaan haasaa ooluu jechuudha akkasitti qabatanii. Isinii galee akkasitti tolfatanii akkas mul'atu. Namu hijaaba uffatu jechuudha. Kana jechuudha isaan akkasitti itti fayyadaman.
Sila kana ta'eef isaan bichaan nu bichaan hojii dhabnee odoo hin taane yookaan nu bichaan biizii ta'uu dhabnee odoo hin taane namuu biizii oduma ta'u akkaataa itti fayyadamantu garagara sii galee na warri Dubaay amma kana wanni filateef yoo waa waraabuu barbaades yoo haasaa viidiyoon haasawuu barbaades inni kun baay'ee fayyadaa jechuudha. Bilbilli keessi jalaan qoshashuu si harkaa lafa dha'een cabuu sii galee innaa kanaafi akkaataa itti fayyadamantu garagara malee namuu bilbila qabachuu dhabeetii miti sii galee yookaan warri Dubaay bichaan hojii isaanii bilbila irra bichaa miti. Kanaaf hojii hojjetaa isas fayyadamanii jechuudha. Amma immoo deebina gara shamarran Itoophiyaa isaan akkamitti fayyadaman yoo jettan isinitti agarsiisa. Inni kun maalidha? Eerfooniidha jechuudha. Kan barbaadan kaadas fayyadamuu danda'anii akkasitti shaamizii keessa gaddeeffatanii. Inni kun eerfooniidha. Isaanoo maal godhan? Eerfoonatti ofii gurra kaayatanii jechuudha. Argaa jirtanii isin mul'ata? Eerfoonatti teena gurra kaayan. Warra Itoophiyaati isaanam. Innaa bilbilatti ofii yoo eessa kaayatu? Boorsaa keessa takkaayuu kiisii keessa kaayatu jechuudha. Isinii galee gaafa san haasaas ta'ee viidiyoos ta'ee akkasitti qabatanii yookaan akkasitti qabatanii waraabaa deemuun leebaan sin dhiisu ka geeftiitii hojiin fuudhee siin deema harka kee hojiin si harka kee hojiin simura malee sin dhiisu akkasi bilbila qabattee deemta taana. Isaanis sisteema kanatti fayyadamanii bilbilatti ofii takkaa'u yoo boorsaa keessa akkasitti jabeessanii harka lamaan akkasitti qabatanii ilaalu takkaa'u akkasitti shaarbii jalatti dhoofata. Akkasi sisteemii sanii fayyadamanii jechuudha. Innaa kanaafuu nu bichaan maal balleessine shamarran Dubaay yeroo baay'ee laayivii irraa hin dhabamanii isaan bichaadha baay'inaan miidiyaa irratti argamu. Warra jedhanii gaafii dhiyeessan fa'a jira. Ara kaanitu garuma Dubaay san deemnaa yeroo jedhan fa'a jira warri biyya biraa jechuudha. Miti obboleeyyan kiyya. Warri biyya biraa dalagee biyya kana dhufe jechuudha. Wallaahi billaahi. Indee biyya kana hojiin akkan akka baay'atu maan dubbanni isin maan nutti himinaa? Akkanumatti hojjetaa ooltan jechuudha jedhanii warra gaafatantu jira. Wallaahi billaahi. Innaa kana shamarran Dubaay hojiinis akka hojii biyya kana wanti baay'atu hin jiru. Garuu isaan wanni miidiyaa irraa dhabamneef yeroo baay'ee kanarra kaatanii hojii ofiis hojjetaa jalaan deemanii jechuudha. Hojii kee hojjettee hojii kee seeraan hojjettee yoo jalaan deemte qaallitti ta'ellee wanni si dubbisiisu hin jiru. Hojii kee hojiidhuma kee seeraan yoo hojjettee hin jette sababa kana ta'eef malee hojii dhabanii asirra ooluu fi miti hojii dhabanii asirra oolaa hin jiran isin jenna akkasitti nu beeka. Akkasitti nu beeka. Namuu haala garagaraatiin fayyadama akka haala garagaraatiin fayyadama waan ta'eef kanaaf baay'inaan warri Dubaay mul'ata. Isin jenna obboleeyyan kiyya akkasitti nu hubadhaa isin jenna. Warri isin oduu hojii qabaattee akkanatti miidiyaa irratti mul'attu oduu hojii qabaattee akkanatti laayiviin seentu oduu hojii qabaattee akkana viidiyoo waraabdu warra jedhan fa'a jira. Isin viidiyoo keessatti mul'ata asii hojii ofii oofatti jechuudha. Isinii galee asiin viidiyoo keessa mul'ata asiin hojii ofii oofatti. Asiin haasaataa ijoollee hiriyyaatu hajjiin asiin hojii ofii oofataa asiin hojii haasaanii jechuudha. Kanaaf isinii galee isinillee warri Suudii waan kana bitaatiin nutti dabalama. Haga yoomii hijaaba keessatti shaashii keessatti dho'ifataa deemtanii tiniini nu bichaa ol baasan. Isin bar shaashii keessatti fayyadamtanii. Of beeytan isinumee soba jedhaati barreessaa yeroo Suudii azalatti isin argaa. Namni dhugaa dubbatu inni ragaa bayaa jechuudha azala barreessee. Innaa kanaafi akkasitti nu hubadhaa isin jenna warri isiniif hin galii warri gaafii isinitti ta'e deebii isiniif ta'a jedhee yaada. Viidiyoon kun deebii argattan jedhee yaada. Haga dhumaa dhageeffannaan akkasii obboleeyyan kiyya yaa'u namni hojii dhabeetii miti miidiyaa ka fayyadamu takka yeroo tirfii isaa yeroo boqonnaa qabu takka ammoo hojii ofiitu hojjetaa waan kanatti fayyadamaa ta'u of bira kaayaa hojjetaa jechuudha. Kana lamaan malee namni hojii malee yeroo ofii dabarsu hin jiru. Yookaan hojii naphatee fi odoon ta'an ulfaatiin hojiitu dabarsa akkasittuu bilbila fiillee fayyadamaa jechuudha.